Mootummaa Federaalaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa galmeessee ragaalee bu'uura hawaasummaadha waraqaa ragaa dhalootaadha. Abbaa manaa namaa hatteetti. Maariif ulfooftee deemsa guutuu yookiis ulfa guutuu jala jirti. Inni immoo osoo ishee fagira jirtu dhiisee nama biraa fuudhuuf qophiitti jira. Nagaa faraarri waaqayyoo isin kabajaa kan jirtu hordoftoonni Saarontuu biyya keessaa biyya alaa kan nagaa keessatti fayyaadhaan jirtu ani nagaadha. Guyyaa irraa kana viidiyoo lama qabadhee isin dhufee jira jechuudha. Akkasumas immoo obboleettii keenya abbaa manaa hattee fi akkasumas immoo waa'ee ragaa kana isin ilaalaa jirtu. Mootummaa Federaalaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa galmeessee ragaalee bu'uura hawaasummaadha waraqaa ragaa dhalootaadha. Hundi isaa asirratti guutamee jira jechuudha. Jibbi isaa yookiis immoo gaafa ilaallu waraqachi dhugaadha jechuudha. Garuu akkamitti akka dhaloota keenya nyaataa jiru viidiyoo itti aanu keessaa ni argattu isin jechuu barbaada. Viidiyoon isaa jira jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee amma dhumaatti viidiyoo kana daawwadhaati waan as keessa hawwattan illee dhalootaaf illee ofii keessan illee dhalootaaf illee sheer godha dabarsa. Meeqatu obboleettii kee obboleessa kee meeqatu kanaatiin dogoggoraa jira jechuudha. Abbaa manaa ishee dhabaa kan jirtu qabeenya ishee kan dhabaa kan jirtu meeqatu jira waan ta'eef video kana dhalootaaf illee sheer godha ofii keessa illee yaada mataa keessanii saanduqa koomentii jalatti jechuudha ka'aa isin jechuu barbaada gara viidiyootti isin dabarsa jechuudha. Innis taatee gidduu kana ta'aa jiru akkasumas kaleessa dheengaddalee dhaloota irratti ta'aa jiru jechuudha. Kanadha isa dursa garuu warroonni ilkaan kee cabaadhattan ilkaan kee cabaadha sirranne jechuudha. Hanga yoona kana yoo waaqayyo jedhee guyyaa muraasa booddee ni sirra ta'ee yaada jechuudha. Kanaaf kallattumaanii gara isaatti dabarrachuudha malaaxaadha warreettan immoo iyyee kanaaf kanarra kaa'ee jechuudha. Dubbii ijoo fi baay'ee laphee namaa cabsu lama isiniif qabanneerra. Innis faarfattuun beekamtuu fi akkasumas waaqayyoo hedduu itti fayyadamaa ture abbaa manaa namaa hatteetti. Abbaa manaa isheen hattees Maharii Yoonaas jedhama. Akkasuma namni kun bara darbes nama biraa fuudhee Adaamaatti nama biraa wajjin gaa'ela raawwateera. Bara inni gaa'ela raawwates obboleettiin keenya Abarraash yookiin namni amma abbaa manaa kana hatteetun gaa'ela isaanii irratti argamtee gammachuu isaanii waliin kolfitee waliin gammaddee hirmaatteetti. Barana garuu gaa'ela isaanii gidduu galtee addaan baaftee abbaa manaa ofitti zoorsitee yookiis ofitti galagalchiteetti. Waan safuudha. Waan tasumayyuu fudhatama hin qabnedha. Waan fuula waaqayyoo fuula namaattis fuula aadaattis jibbisiisaa cigaasisaa ta'edha. Bara darbee ilfinaaf barsiiftuu afaanii kan taate Maharii Yoonaas fuudhee ture. Isheenis tajaajiltuu waldaa kiristaanaati. Amma garuu maariif ulfooftee deemsa guutuu yookiis ulfa guutuu jala jirti. Inni immoo osoo ishee fagira jirtu dhiisee nama biraa fuudhuuf qophiitti jira. Waldaa Gullalleettis cidha isaanii akka eebbisiifatanis dhaga'amee jira. Haa ta'u iyyuu malee waldaan Gullallee informationiiwwan kanaan dura gurraa waan hin qabneefis amma garuu dhageessee akka hin eebbisne gaa'ela irratti gaa'ela tasumayyuu akka hin yaadamne jala muranii itti himanii jiru. Isaan garuu bira darbanii waldaa biraayyuu makana Yesuusii kadhachaa jiru. Haa ta'u iyyuu malee waan fokkisaa fi cigaasisaa macaafni qulqulluu hin eeyyamne tasumayyuu waldaan kiristaanaa fudhachuun irra hin jiru. Yoo birrii diyaaspooraatti gorran malee tajaajiltoonni baay'een akka faarfattu Abarraash kan gaa'ela namaa adamsan turanis fudhatamaan baay'achaa waan jiraniif hundumti keessan gaa'ela keessanirraa of eeggadhaa. Faarfattuun kun kanaan duras qaama ishee qullaa waan ilaaltuun namatti hin tolle of kaastee dhiirotatti ergitees baay'ee dogoggorsiisaa turte. Haa ta'u iyyuu malee sanarra darbitee keessa deemtee abbaa manaa namaa fudhachuudhaaf itti ceetee jirti. Haa ta'u iyyuu malee wanti isin ajaa'ibuu fi isin dinqisiisu faarfattuun tun abbaa manaa namaa fudhattu malee abbaa manaa namaa fudhattu iyyuu malee
abbaa manaa sadaffaa ta'uudhaaf deemti. Kanaan duras namichi kun Naqamteetti fuudhee mucaa tokko irraa godhatee akka dhiises ragaan lafa jira. Bara darbe immoo Adaamaatti fuudhee ulfa guutuu wajjin dhiisee sadaffaa gara dubartii yookiin faarfattuu Abarraashitti ce'aa jira. Abbaa manaa namaa fudhachuun gaa'ela dachaa fuudhuun cubbuudha. Aadaa birattis duudhaa birattis safuu guddaadha. Haadha manaa namaa fudhachuun abbaa manaa namaa fudhachuun gaa'ela irratti gaa'ela dhaabuun cubbuu guddaadha. Faarfattuun Abarraash abbaa manaa namaa irraa fudhatte. Namichi Maarii jedhamu kun waggaa darbees fuudheera. Duras Naqamteetti fuudhee dhiiseera. Gurbaan kun Ameerikaa irraa dhufe guyyaa cidha Maarii fi ifnaan Abarraash isheen amma abbaa manaa irraa fudhattu kun cidha isaanii irratti argamtee gammachuu isaanii gadda isaanii hundumaa wajjin qoddatteetti. Barana garuu ofitti fudhachuuf murteeffattee jirti. Waldaan Gullallee cidha isaanii kana akka hin eebbisnes jala muraniiru. Haa ta'u iyyuu malee waldaan kiristaanaa akkamitti gaa'ela irratti gaa'ela eebbisti? Anaaf gaaffiidha. Sababni isaayyuu macaafni qulqulluun gaa'elli tokko waan jedhuuf yookiis yoo abbaa manaa ishee hiikte yookiin yoo abbaa manaa ishee hiikte yookiin immoo yoo abbaan manaa haadha manaa isaa hiikee akkasitti haa ta'u malee darbee kan biraa wajjin akka hin fuune dhorka. Yoo deebi'uu barbaadde abbaa manaa ishee duraa sana haadha manaa isaa duraa sana deebi'ee akka fuudhu malee macaafni qulqulluun lama hin eeyyamu. Garuu yoo isheen duute yookiin nama biraa wajjin ciiste yoo argite yookiis immoo yoo arge akka baasu eeyyama malee haadha manaa kee ofirraa hin baasin. Yoo baafte garuu kan biraa darbitee hin fuudhin darbitee hin heerumin jedha. Waldaa kiristaanaa keessa teessee akkamitti gocha fokkisaa fi cigaa isaa kana osoo faarfattuu osoo lallabduu kana raawwatta? Obboleessa koo hin dubbisne moo hin dhageenye moo seenaatti jijjiirtee wangeelli dhiigaan dhufe? Odeeffannoo lammataa. Gaa'elli sobaan daldaluun addunyaa irratti yookiis qilleensa kana irratti hedduminaan baay'ateera. Haa ta'u iyyuu malee gaa'elli kana sobaan daldalamu biyya keenya Itoophiyaa keessatti heddummataa jira. Sababni isaayyuu kallattii garaagaraatiin shamarrawwan keenya hedduun isaanii goyoomsamaa jiru. Hedduun isaanii nyaatamaa jiru. Kallattii beekamuu fi hin beekamneen maqaa jaalalaatiin hiriyoonni keenya obbolaan keenya goyoomsamaa jiru. Yeroo duraadhaaf kallattii garaagaraatiin sin jaalladhee siifan du'aa lubbuu koo ani kan keetii ati kan kooti jechuudhaan obboleewwan keenya hedduu isaanii saamamaa turani. Haa ta'u iyyuu malee gidduutti naqamee gocha kana irrattis obbolaan keenya dammaqanii dhufanii gaafa isaan dammaqaa dhufanis hin dhaabbate. Haa ta'u iyyuu malee tooftaa biraatiin warri hattoonni maqaa gaa'ilaatiin gaa'ilaa akka waan gatii hin qabnetti herreguudhaan maqaa jaalala sobaatiin dhaloota keenya daldalan sisteema haaraa baafachuutiin bara darbee mana dhaqanii waraqata maatiitti ergatanii booddee daa'imman keenyarraa yookiin shamarran keenyarraa maallaqa nyaachaa turanii. Amma garuu tooftaan sunis irratti naqamee kallattii biraatiin dhufanii jiru. Haa ta'u malee osoo haadha manaa qabanii osoo daa'ima qabanii osoo hin fuudhiin dargaggoota osoo ta'aa jiranii nama shanjaa wal duukaa janjanuudhaan wal duukaa haasofsiisuudhaan qabeenya obboloowwan keenyaatiin namoonni hedduun dooramaa jiru. Garuu maqaa jaalalaatiin duuromtu iyyuu bor garuu dachee seenuun keenyaaf. Amma garuu yaa obboleewwan kiyya waan isinitti himu keessaa ragaalee sobaa mana maxxansaa yookiis mana qopheessaa dhaquutiin feekii yookiin footoshoppii qopheessuutiin wanta hundumaa kan seera isaa guute fakkeessuudhaan obboleewwan keenya hedduun isaanii goyoomsamaa jiru. Obboleettiin keenya kan dogoggorte yookiis immoo kallattii kanaatiin goyoomsamaa turte tokko akka ifoomsitetti waraqaa kana baastee maxxansite. Gaafa isheen suuraa fi waraqaa kana maxxansitu namni biraan immoo anaanis akkasitti na goyoomsaa jira narraa nyaachaa jira jechuudhaan gaafa wal gaafatan
namni kun ofii isaa jireenya mataa isaa fooyyeffachaa gammadaa jiraata. Garuu nama lamatti fayyadama. Waraqaa sobaatiin yookiis waraqaa oriijinaala hin taaneen waan sobaa qopheeffatee dhaloota kanatti erguutiin viidiyoowwan fofokkisaa akkasumas fedhii namatti kakaasan itti erguudhaan dhaloota kana goyomsaa jira. Ammas sooshaal miidiyaa irratti ifoomee jira. Warroonni waan akkasiitiin goyomsatan sa'atii kana kaasaa dhaabaa irraa of eeggadhaa. Hangamiyyuu ta'e biyya keessan galtanii osoo heerumiin hin haftan. Kanaafiyyuu of eeggannoon isin barbaachisa. Video hanga dhumaatti akka daawwataa turtan abdii fi amantii guutuu qaba. Haa ta'uyyuu malee ani gorsa waan isinitti dabalu xiqqeessuun hin qabu. Gorsa ani isiniif kennu yookiis immoo gorsa isinitti dabalu beekaa ta'e yookiis immoo beekee osoo hin taane wanta hin beeku tokkorraa isiniif qooda. Nuti kaayyoo nuti manaa baaneef hundi jalqabaa jireenya keenyaaf kan maatii keenyaa fooyyessuudhaaf malee gaa'ila onlaayiniidhaan daldaluun miti. Gaa'illi onlaayiniidhaan ni jira eeyyee sirriidha. Garuu harki caalaansaa sobaatiin gaa'illi akka inni gatii hin qabne kan nama go'isu onlaayiniitiin jaalala jalqabuudha. Sababni isaa iyyuu maaliif isinitti fakkaate obboleewwan keenya hedduu isaanii gowwoomaa jiru jechuudha. Qabeenya isaanii dhabanii humna isaanii dhabanii yeroo dheeraatiif biyya hambaa keessatti dararamaa dhiphachaa kan jiranii kumaaf kitiladha. Haa ta'uyyuu malee wanta isinitti himu keessaa gaafa biyya abbaa keessanii galtanii osoo heerumiin hin haftanii jechuudha. Maaliyyuu haa ta'u malee hin abdani hanga qixa keessanitti yookiis immoo hanga isin fayyadutti hin abdani. Kanaaf yoon wanta isinitti himu keessaa yookiis immoo wanta isin gorsu hanga ofii kiyyee jechuudha. Dhiirri qabeenya keessan sin gaafata yoo ta'e ragaa waan barbaade iyyuu fidee isin gaafata yoo ta'e abadan tole hin jedhina. Sababni isaayyuu bara darbee qe'ee maatiitti waraqata erguudhaan akkasumas immoo qe'ee maatii dhaqanii booddee erga wal barsiisanii obbolaa barsiisanii wantoota garaagaraatiin suuraawwan garaagaraatiin goyomsaa turan. Sunis irratti naqqaamee obbolaawwan keenya hedduun isaan nyaatamanii booddee erga ifoomee dhiironni sisteema biraa ammas uummatanii mana qopheessaa yookiis immoo footoshoppii qopheeffatanii jechuudha. Obboleewwan keenya hedduu isaanii qopheessanii itti erganii booddee goyomsaa jiru jechuudha. Sababni isaayyuu jalqaba waan isinitti himu keessaa dhiirri maallaqa si gaafatu jaalallee keessa hin ta'u. Inni maallaqa irratti hundaa'e waan ta'eef. Gaa'illi immoo maallaqaan miti jaalalaan yoo ta'e malee jira. Kaleessa dheengaddaa obbolaan keenya yookiis immoo abbaan keenya yookiis immoo haati keenya maallaqaan wal fudhan osoo hin taane jaalalaan jechuudha. Har'as warri dhugaatii wal jaalatanii wal fudhaa jiranii jaalalaan wal fudhaa jiru malee maallaqaan miti jechuudha. Warri dhugaa jechuudha. Haa ta'u malee inni ati qabeenya irratti hundooftee gaa'ela dhaabbachuu ni dandeessa. Garuu gaafa qabeenyi sun dhume akkuma kana si dhiisee deemuu danda'a, atis dhiistee deemuu dandeessa jechuudha. Akkuma obboleetti keenya abbaa manaa namaa hattee bara yeroo inni jalqaba fuudhee irratti argamtee booddee waggaa itti immoo akka inni ulfaa wajjin achitti gatee isheetti fuudhu qopheessu jechuun greater shame sheemii guddaadhallee waan fokkataadhallee jechuudha. Kanaaf maal isin jechuu barbaade sitti fakkaate abbaa manaa keessan eeggadhaa maallaqa wajjin waan walitti dhufu yookiis immoo waan wal qabatu abadan hin godhinaa isin jechuu barbaade. Sababni ana kana isiniin jedheef immoo maallaqaa fi jaalalli wal duukaa hin deemu waan ta'eef jechuudha. Of eeggannoo godhadhaa. Kallattii hedduutiin baay'ee ulfaataadha. Abbaa manaa ofii wajjin jiraachuunis baay'ee ulfaataa jira. Sababni isaayyuu osoo si wajjin jiru osoo si wajjin nyaatu kan biraa fuudha waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu wanti ati kana gochuu qabdu keessaa immoo inni guddaan jechuudha of eeggannoo si barbaachisa. Onlaayinii kanatti mootuma jaalala dhiiftanii jiran gabaabsee. Dhiifama naa godhaa malee jechuudha. Abbaa manaa keenya yoo fakkeenyaaf umuriin keessa seetti dheerate illee jedhamti kan akka keessa hin argattu waan ta'eef abbaa manaa namaas hin natiinaan janiinaas jechuudha. Osoo beektanii jechuudha. Maaliif aadaa durattis duudhaa birattis safuudha abbootii birattis kana qofa miti mootii jechuudha. Akkuma macaafa qulqulluutti illee cubbuu guddaadha waan ta'eef waan akkasiirraa waaqayyo isin haa eegu of eeggannoon barbaachisaadha. Maallaqa keessan dhiiratti hin ergina osoma dhageessanii namoonni dogoggortan jirtu. Bara keessa biyya Arabaatti, gola Arabaatti, mana Arabaatti kan fixaa jirtanis jirtu jechuudha. Gaafa namni itti himu hin dhageessan. Namni sun siifan du'a. Waan barbaachisiifan taa'eef miti. Dhugaa dubbachuu yoo ta'e jechuudha. Kan dhugaan si jaalatu yoomiyyuu dhugaadha. Haala kam keessatti iyyuu siifan du'a maaloo si bira si rakkabu. Dhugaan si jaalatu dhugaa si dubbachuu. Kana isin jechuun barbaada. Yaadni koo guyyaa irraa kana fakkaata jechuudha. Waan na dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Like, subscribe, share godhaa isin jechuu barbaada. Viidiyoo biraatti walitti deebinaa.
garii